Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadii tuubii baga nagaan dhuftan gara chaayinaala kooti. Warri chaayinaala kootii fi haarawaa taatanii sabskraabii godhaa. Maatii kootaa horri maatii naa taatan immoo hundi keessanuu warri na jajjabeessitanis baay'ee tokko galatoomaadha. Amma kan hojjechuu heduu laazanyaa atikiilta laazanyaadha. Atikiilta baay'ee isaa amma kanatti kukkutadhee kushunkurtii hunda isaatu achi ka'ee killeedhaan hojjedha. Killeen akka laazanyaa jechuudha. Odoo chiizii keessatti hin godhin jechuudha. Baay'ee mi'aawaa isaatii fayyaa keenyaafis gaariidha. Baay'ee nyaannullee qaama keenyaafis bareedaadha. Ulfinna qaama keenyaallee hin dabalu. Yeroo baay'ee atikiilta nyaanne baay'ee gaariidha. Amma qaarota garagaraa kan nan kukkutadha. Porokiliidha. Porokiliin yeroo hundaa nyaata nyaannu keessatti atikiiltota keessaa baay'ee faayidaa guddaa qaba. Amma dinnicha kukkutadha. Dinnicha illee xixiqqeessee diizaayinuma tokkoon kukkutaa hundaa xixiqqeesseetiin ammoo kaarota illee akkasumatti xixiqqeessee kukkutadha. Hunda isaatu kunoo ammoo qaaraadha. Qaaraallee miciraan isaa keessaa baasa. Walmaqqabee kukkutaa jechuudha isas. Amma immoo qurxummiidha jechuudha. Foon illee itti godhachuu hin dandeettanii. Qurxummiillee yoo faayidaan isii sammuu keenyaaf qaama keenyaaf baay'ee bareedaadha. Isi amma kanatti dhiqeeraa loomiidhaan dura. Kunoo atikiiltota ittiin hojjedhu hundaa qopheeffadheera. Amma shunkurta kootti naqadha. Zayita itti godheera. Xiqqoo naqatee itti dabaladha. Kaarota itti galcha. Hunda addaan hin tursiisu. Walumarratti baay'inii fi oovanii keessa waan galuuf baay'ee sirriitti hin bilcheessu. Yeroo soomanaa kana fa'aa hojjetanii nyaanni baay'ee bareeda. Kana amma dinnichaa wajjin sirriitti miksii godhaa jechuudha. Takka qadaaddadhee kunoo. Kamunii fi kalarii onnoo xiqqoo isiitti godhadha jechuudha. Asjekiyya. Atara. Boqqolloo kosolyaa fi atara jechuudha. Boqqolloo Porokiliillee osoo waan bilchaatuuf baay'ee bilcheessuun barbaachisu. Dambilaala baala dambilaalaati. ashaboodha.
kilee 5 barbaachisa. Akkuma isiniin jedhe kileedhaan hojjedha. Baay'ee bareeda isaati. Ciree keenyaafis gisee barbaannetti haaluma salphaadhaan osoo hin hojjetamu. Zabibii itti godhadha. Duras itti godheera xiqqootti dabaleeti. Qondoo barbareedha. Barbaree cafallaqamee goomsan. Amma atikiiltii koo itti naqadha jechuudha. Miiksi goona. Nama baatiraa koo jala dibadhee qopheesseera kan qabanne dhadhaa jala dibadheera. Zabiba xiqqoo si gubbarraan itti godhadha. Immoo chiizii xiqqishoo sitti godha. Chiizii hojjetillee godhuu baatta rakkina hin qabu. Maaliif inqulaala badakillee baay'ee waan qabuuf akkuma laazanyaa akkuma chiizii qabutti walitti qabata. Amma kunoo kana fakkaatee baheera. Baay'ee bareeda isaati. Sirriitti gogee bahee jira. Xiqqoo keessa tursiisee malee. No kana fakkaataa bareeda ta'eera. Hojjedha yaalaadha. Namni salaalta hundi hojjedha. Bareedaa ni jaalattanii. Waaw akka malee mi'aa dhugaa rabbii akka malee mi'aa yaalaadha. Baay'ee bareeda isaati. Kana fakkaataa faxuurri kennallee nyaannu nagaan naa tura. Hundi keessanuu bakka jirtanitti yoo jaalatta viidiyoo kana like share godhaa. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan naa tura. Nagaatti.